warra manaa naannoo dhumuu maal jarana namun jiru mana keessa an ofiin qofaa odeessaa tarii fedhii guuttatanii rafinnu reequu uffatanii akka rafnee fi manni banaa allisoo aduu qaanqee kana guyyaan rafuu maal jarana warra manaa kan nu waamu eenyu jettanii keessummaa adda baafattanii natoo dhufee sin gaafachuu rakkoo jiru adda baafachuu horii keessan ni elmattu moo akkuma durii elmamtu kormi keessan inni du'e harka namaan boolla bu'e maaltu ajjeesanii iyyafattu ekiraasaan dhibaafattu garaadhaa okuukkii baattu biyyoo rafaa akkamittiin guyyaan raftu bariituu bi subscribe godhaa sinin jaalladhaa otoo haasofnu walaloo miidhagduuf bareedduu ergaa qabdu kana kan barreesse komeediyaan nii fi weellisaa barreessaa Buzaalee Masaffaati. Komeediyaan Buzeeks jechuudha. Kitaaba kuu hedduu seenaa irratti yaadannoo saatiin jirti. Sinin jaalladhaa horaa deebanaa bariituubii sheer godhaa waliin gaa subscribe godhaa na hordofaa bariituubiin tumsaa bye bye.